Happy birthday to you. Happy birthday. Egaa bakka gammaddan har'a akkuma argaa jirtan yaa sheemidha garuu dhugaa dubbachuudhaaf har'a guyyaa dhaloota Itaaliyanii hin qopheessinee fi sarpiraayisii miti garuu immoo jechuudha wanna jiru waliin laallaa keekii saabuu daratan jechuudha guyyaa dhaloota Itaaliyaan ta'uu kan beeke naa xiqqoo konfiyuuzii ta'ee jira baay'ee taaratan jira garuu kun isheedhaaf hin tagabba'u. Anyways wanna jiru akkuma argaa jirtan shaamaan jira isheen uffata jijjiirachaa jirti kabajamtoota keenya happy birthday jedhaanii Itaaliyanii baga dhalatte Itaaliyanii baga dhalatte jedhaanii har'a guyyaa dhaloota Itaaliyanii baga dhalatte jedhaanii. Anyways shaamaan ibsa akkam jirtan fayyaa jirtanii baga geessan baga wajjin geenye egaa har'a dhugaa dubbachuudha dhiifama guddaan isin gaafadha baga geessan baga dhaloota Itaaliyaniitiin isin ga'e baga geessanii baga geessee naan jedha malee baga geessanii hin jedhamu isaaniif jedhamu jechaa jirtamoo naaf dhugaa dubbachuudhaaf si jalaa sakkaree ta'e jira. Sakkaree jira jechuun ni danda'ama diidaan maal akka ta'e hin beeku. Egaa har'a birthday ana akkam jirtanii dura akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii har'aan ga'ee jira galanni isaan badiini dhugaa dubbachuudhaaf gammadee jira maaliifii ogaa hambiraa naa kennamee jira akkanitti jiraadhunna gammadee jira galanni isaan badiin waaqaaf jechuudhaanna. Arraka birthday kiyya jechuudha. Har'a birthday bareedduutii yaati cululuqtuutii yaati dhugaa dubbachuudha hordoftoota kiyya fuuldurattan dhiifama si gaafadha. Raafadhee ani bakka hojii adda addaatiin sammuun koo biizii ta'eetoo dhugaan isin jedhaan raafadhee sa'aa boodaan wanta kana beeke. So hatattamaan keekii kanalleen hojjechiise aroonni bakka wanti hunduu konfiyuuzii ta'ee hojiidhaan walii gadiin kakkaadha. Kana jecha hordoftoota kiyya fuulduratti dhiifama si gaafadha. Sarpiraayiziin takkallee hin jiru garuu immoo jechuudha obboleettiiwwan kiyya fuulduraaf yookaan yoo rabbiin ijaa kana keessatti sarpiraayizii ajaa'ibaa akkasiin godhu abdiin qaba garuu guyyaa sattiin immoo sirrifachiisaa. Jetta maala gubadde jetta sigil dhugaa dubbachuudhaaf mee achi nu haa ga'u yoo ta'ullee guyyaan akkanan dabarreef har'a waan xiqqoo qopheessinee jirra waliin kabajna jechuudha isin waliin kabajnaa innillee huma rakkoon qabu waan hin jedheef waan tana qopheessee jira jechuudha amma keekii murraa fi akkuma argitan gudarinillee wayiniin jira isaas hin qaqammasna jechuudha. Har'a guyyaa dhaloota koo waan ta'eefu waan hundaa anaaf jedhee kennuuti waan hundi qophaa'ee jira. Garuu isaa fuulduratti maal sin jechuun barbaada
baay'een akkas jaaladhu. Ati jechuudha ogaa dhugaa dubbachuudha firootawwan koo itaalama ogaa argadhee booda jechuudha wanti hunduu karaa gaariitti kan naa deemaa jiru jechuudha. So itaalim anaaf haadha manaa kiyya sun ta'in aroonno jechaan dhabaaf jechuudha itaalimiif kun singahu fuulduraaf yoo rabbeedhee rabbi waliin nu haa jiraachisu ogansii argadhee booda jechuudha karaa sirrii kan deemaa jiru. Garuu laafiin ani dabarse keessatti laafiin taanin dabarse laafii san keessaa na baastetu amma jechuudha tokkoof tokko taane meeqa sadii taane jechuudha naata'een keenya rafee jira. So baay'een si jaaladha aroonno jechatu na hanqata baga geessee baga dhaloota keetiin si geesseen jedha. Jaalala anaaf qabdu ibsuu dandeessa ani jechaan dhabaa jira. Wanni kun akkami maraa akkatti kan deemamu akka ani si jaaladhu akkasitti mufmoo isaa fuulduratti yeroo tokko ilaala akka guddisaa waggaa meeqaffaa waliin taane anaaf isa anniversariin keenyallee dhiyaateera hin beekta ji'a tokko tafe jechuudha anniversariin keenyallee ta'ullee garuu dhugaa dubbachuudhaaf didaa waliin yeroon itti dabarsee waggaa amma afuraffaa fixannee kara shanaffaatti deemaa jirra. Amma ji'a darbu jechuudha waggaa shan gara waggaa afur waggaa shan dida waggaa shan didaan maal ta'e bakka hin beeku argitanii didaan birthday kiyya irraaffatee jira anniversary irraaffachaa jira dhugaa dubbachuudhaaf didaan sammuu kana sirrii hin jirtu jechuudha. Akkan yaadutti yeroo si barbaachisa. Yeroo na barbaachisa. Ta'ullee jechuudha annu waggaa shanaffaa next amma xirrii keessa muumeeqa? Xirrii keessatti ji'a waggaa shanaffaa keenya hin kabajne jechuudha. Ani garuu waggaa shan'iisaatti waggaa namaa hara hannatti ulfaate eeganaa tan dhufee xiqqoo natiin xiqqoo ishee nama humna qabu. malee humni isaa humna isinitti fakkaate isa nu bulchaa jira nu isa bulchinu isatu nu bulchaa jira. Kophaa ta'ee tan ni dadhabe malee. Anyways ani amma waa'ee isaa ta'ee ta'uu dhiisiti ani baay'een akkas jaalala amma jaalala anaaf qabu jaalala si qabu si ibsuufan iyyuu ati ma afaan na qabdaan addannan gutiin faxaari isa waliin yoo jiraan jechuudha. Guyyaan darbu jechuun halkanii fi guyyaan bakka dafee deeme jechuudha. Na baay'ee dhugaa baay'ee si jaaladha maaliif bakka mana keessatti gammachuun keenya yeroo hunda akkuma jiru yeroo hunda akka jaalalli keenya akkuma jiru na bakka waan hin jedhuun qabu dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isa jaaladha maaliif cinqiin jaaladhu nan cinqu innis cinqiin jaalatu anis isan cinqu yeroo baay'ee waliin dubbanneet waan baay'ee hiikuu hin dandeenya na sagalee gadi yaw kana caala sagalee gadi qabu wattaaddarri keenya yoo kee wanni kun ana as jiru kun hundu rum jedha jechuudha. So maal jechuu barbaadetanii anilleen akka ajaa'ibaattis jaaladhu lubbuu kiyya caalas jaaladha onnee kiyya caalas jaaladha na dhungadhu ana si dhungata ishi si dhungadhu asiyo saanif saanai waanna boko ma boko masi godha boko na wayya boko si wayya yeah. Merci. Safu. Kundu. Baisi jaaladhu. Andi dhugaa dubbachuudhaaf si jaaladha garuu nama biratti hin dubbatamu. No. Dhugaa dubbachuudha yoo ishee dhungadhu jechuudha nama jannata keessa gannatii keessa nama seene dhugaa nama gannatii keessa seene of hin beeku ani jiruuf jireenya halkanii guyyaa bakka gammadee tambulaa hazaniin hin jiru cinqiin hin jiru. So I am very happy
Guys, I'm very Amma happy. keekii nyaamurre hoo. Kara dubbitti adeemu. Kara dubbitti baay'ee haasofne jirra. Si jalaa sakkariitan jira osoo dhugin. Titaa har'a sirriin jirtu. Maaloo. Egaa yaa gooftaa koo ati asiin nu geechaa jirta ammalleen egaa nagaan nu bulchii halkan gaarii nuuf godhii umurii keenya nu dheerachii tanaan dura kan balleessine hundaa dhiifama nu godhii yaa gooftaa koo jaalala keenya nu dheeressi ati galata guddaa argadhu galatoomii amiin. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan keekiin muramee jira waliin haawannoo immoo jedhu waan ati gurshaa bahe. Shakkara. Kuttaa nyaadha. Kuttaa nyaannu firoota wankee. Kabajamtoota keenyaa kaa. Maamidhaan baay'istanii hin jedhinaa. Tol keekii dhabee. Abeet yaa gooftaa gumaa akkatti mi'aa jira. Nyaadhu hin jenne amma dura. Dhugna. Cheers. Asiin akkana. Dole budee. Maaloo siqaa meeqa keessa jirra? Ani waan jedhu haal tokko qabi. Ani seen jedhamu jechuudha kun. Hodhume. Xalafuudha moo xalafamuudha? Xalafamuudha malee kun maal xalafuudha? Siqaayin kun inni maali? Siqaayin kun inni. Abeet. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya baay'ee gammannee jirra. Dubbii isinitti hin baay'isnu sagantaan itaalam kana fakkaata. Ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa jirra. Akka isinillee ittiin bohaaraa ittiin bashannantan abdii guddaan qaba. Akkasumas immoo warreen komentii jalatti itaalam baga geessee baga dhalatte nuun jedhaati. Yaada jaalala keessanii nu ibsa jechuu barbaadan. Kamanni kun. Abeet akka bareeda. Abeet. Dhugaa dubbachuudhaaf sobda malee wayinii hin jaalladhu. Hara wayinii nan jaaladha. Yeroo baay'ee dhugaatii irra baay'ee nan jirtu garuu. Manatti galabbatamee. Manatti dhuga malee alatti akkatama sodaata. Abeet. Anyways, kabajamtoota hordoftoota keenya akka ittiin gammaddan akka ittiin bohaartan abdii guddaan qaba. Sagantaa xiqqoon dhiyeeche kun sarpiraayisiinis hin jiru. Akka isheen hin rifanne akkanarratti rifan rifaatuun ishee anaan tolu rifaatuun ishee waaqa bira gahaa waaqni immoo anaa wanna gaarii naa hin dhiyeechuu kinootii wanta ati keessi kee xinnoollee naa taatu sii guutetan jira baga gammadde. Galatoomii wanni kunillee gahaadhaanaaf jechuudha maaliif yaaddee wayim immoo eda arra barzidee keetii wayim immoo guyyaan dhaloota keetii arra ifa mana godhi hin beekne na bakka waan xiqqoo wayii siifan godha rakkoon qabu jedhee jechuudha isa kanaallee godhu kee jechuudha baay'ee wanta guddaadha maaliif namni tokko
Maree gadhalatti jedhee bagadhalatti wal namaan hin jenne jira. Anmoo kan dhaladhe jechuudha. Sagalee gadi qabii. Barzidee kiyya naaf kabajamu jechuudha yeroo hundaanna. Yaa waan nama barate tokkotti yoo itti hafee qarra akka jedhu tokko jira miti. Naa waan akkasitti dhaga'ama. Waan na shafatin koy miqanyaa maalatti taata? Jaqee gayoomee tokkitti na dhugatta. Dira isin tani maharra isin tani agarsiisa. Dira dhugee dhufeera. Koy abita. Rimni kiyya riba gaarii naaf haa ta'u. Anyways Oromoowwan kiyya gammannee jirra horaa bulaa baay'een isin jaaladha dubbii isinitti hin baay'isu. Jaalala keenya qinxistas goonaa amma jechuudha. Kan dhugnaa Sini galee fantassu jennaa. farkas bittinnenna. Nagaan ta'a baay'ee isin jaaladha gara kootiin. Happy birthday naan jedha. Bye. Ciao nagaan naa jedha horaa bulaa.